السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمتوتا في دا وتوتا كان أكتب جرجرتو سيدين جتشا أرى برانك جايبا كما تيجي في برانك كونيس ما ديتو كيسنو الأرى هذا ورك يجترات برانك جلوكو فين ديما برانك كونيس ما ديتو كيسنو لو يعني برانك جا أبولتي هذا ورك يجاتي جرا هريا كي يتوكو تو أبولتن كيسن جالتي تنين جرا garuu itti machuu sodaatee jira isiin immoo namni nikaya godhateetiin hin jira nama san dhiistee akkanatti heerumtuuf na amansiisi siin jedhe hiriyyaan kiyya kanaaf dirqama amansiisuu fi qabdaa yommuu argitee isaa amansiifneef anaafatillee sababa isaa anaafatis addaan baanaa jedhaani waan isin jettu kan walii ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin tura isiniin jedha amma irratti bilbila hello hello السلام عليكم الو وعليكم السلام كم نقامي والله الحمد لله نقا كم نقا قلتي والله ايه بروزة دي مجرى دي مجرى والله بروني بريدة لا كقاري والله الحمد لله كم انت والله نقام عليه ونجرني الحمد لله كم ما تجرى واني روبي ايه ما شاء الله بريدة والله نمت والله انكم ايسو والتري ويجاير سلالو تليفوني رنجرت akkasi ayyee bareeda rakkoon qabu amata akka rakkoon qabu yaayite ayyee bareeda توري أيه والله الحمد لله أنا جاجرة واس قهوة تشوف اللي بيتها وان كان مو وانا سيقف لو كان دركمة تون جرول تون دركمة جنان دركمة ما لنا بما سلا لا والله نجايا نجايا جتوني بدري تنتساني تاونو نكالة سنين جرتيمي isiisan beekta hiriyyaan kiyya tokko jechuun akka malee jaaladhee jira isii malee jiraachuu hin danda'u halkan illee irriba keessa sababa ishii jechuun abjuudhaan isii argaatiin hin bulaa irriba keessallee sababa ishii ka'eetiin akkanatti ta'aatiin hin bulaa kanaaf isii fuudhu malee yoo ishii hin fuudhin jiraachuu hin danda'u jedhaa isaan argitee ati mucayyoon akka san dhiisteetiniin kanatti akka argitee heerumtu maatilleef immoo argitee inni mallaqa waan barbaadu maatiin amansiistan mallaqa waan isaan barbaadan ni godhaafi mallaqa illee ni kennaafi waan isaan barbaadan mara inni ni godhaafi irra guddaan argitee inni jiraachuudhaaf mucayyoo san harkatti galfachuu qaba ati dirqama mucayyoo amansiisteetiniin isa harka galchuu qabda kuni dirqama maal jechuudha akkana jechuun maal waa jaalattee jira ni kaadhattee raabar ni raanfatteetu beekee bar ni kaadhattee jira garuu kana wayi amma kuni bara amma yoo isiin argatin ofirraa bayaa jedha jechuun of ajjeesaa jedha maal sababa isii ajjeesaa ree bakka jechuun isa dhiistee kanatti heerumtu godhuuka yaadde bufaa godhuuka akkamitti waan akkanaa jette maala obboleessaan qabu obboleessa jillallee ogeettis obboleetti hin qabdu kaaf akkana jette waan ofirratti hin jaalanne tokko namarratti hin jaalatanii bar laa jechuun sammi kun jaalatu sun daran isii jaallata inni beeta hiriyaa kiyya kan lubbuuti beeta sii galee haa ta'u hiriyaa kee kan lubbuu haa ta'u obboleessa kee maan taane jechuudha nama irraa mataa obboleessa kee maan ta'a. Miti bakka obboleessa kee maan
obboleessa qaba. Biraadarii xiqqaana duuba maal akka ta'an ani beeku waan ta'eef ani amma rabbi jala taa'ee safuu hin dalagu. Ati safuuf hin badattu? Laa jechuun kun rakkoo maal qaba maal taate jechuun namni faayidaa laala beektaa yeroo ammaa kana namni faayidaa laala waan ta'eef namni mallaqa Laa birriin isaa ta'a. Birriin isaa mallaqa isaan barbaannu jaalala jiraatu ka barbaannu kanaafuu mucoo ni gaa'edamtee jirti. Hundi abbaan barbaada namni hunduu beeka waan ta'eef karaa warraatiin seera guuttatanii jira waan ta'eef rabbi waliin haa bulchuu qabila ammootu kun sheexaana wayiitti malee namaa miti. Auzu billah. laa jechuun wallahi mucaan beektaa akka lubbuutti yaada ittiin jaaladha hedduun kabajaa bakka guddallee qabaa fi gaafa argitee jalqaban ni kaasii godhadhullee namni jalqaba irratti jaalanaa ta'e illee isa gurbaan kun jechuun dhala misaa taatu dhabeetiniin barbaadee amma immoo isii malee abadan taa'ibaan fuudhu jedha kanaaf ati dirqama yoo kana ta'uu baatte dhugaa sitti himaa miti isa dhumaa sitti himaa beektaa yoo san hin taane taate anaaf addaan baana abadan sababa isaa jechuudha abadan. Okay, galatu ngeranni kemba disi. Yo sababu jara kata kuma berlana kiki. Wan akka jedhu jiru kan siin jedhaa jiru cakas. Saati kana rafan kata beje. Saka wanta kanatti yo seni ana fata damba na kaje kuta wala kuma saati makra. Ni kana rabu sila sa amma jechu. Ani mutu bilki na majiddu seni tiyaddi ga wala te sindi kan inshallah. Laa namni ati dirqama jechuun maal jaartii namaa waa imaraatti ati jaartii namaa wayii nikaa godhate malee wayii isa jala geetteetiin hin jirti maal taate ati hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduudha waamanii. Hello. Nagaa. Kanaafuyyuu waan asin jedhu hojii irra oolchii sin jedha bara. Maal haasa'u keeti? Maal jette? Hello? Hello? Maal udah siar? Kan sin jedhaa jiru dhaga'ee sin jedhaa bara waan asin jedhu hojiirra oolchu warratti himi maatitti himiti himta ijoollee amansiisitii akka itti heerumtu godhe sin jedhe karaa gabaabaa waan asii achi asii achi hin jiru. Amma maal haa ta'u jettanii duuba hin ta'u jechuu keetiin. Rabbi jara wajjin haa bulchuutu rabbi jara abulchu shayxaanni jechuun seenii kun hiriyaa kee kamaaliin itti shayxaanni hiriyaa sitti fakkaatee sitti gugee jara addaan baasuudha. Obboleetti qaba kana kun dalagu. Qarootti yaabde jedhee sirratti waan hin taane dalagu. Waahid seenee ta'a odaa inshallah rabbi naa kennuullee. Kanaafuyyuu maal jettan maduuf? Dirqama akkas godhu bar mallaqa fayyaan qabdu mallaqa irraa fudhannaa bar mucaan mallaqa nullee hin kennaa akka bar mucaan jechuun qabeenya qabaa mallaqa immoo argitee maatii keetti illee ni gargaara kanaaf namni faayidaa barbaada waan ta'eef ka faayidaa hin qabne inni waan qabu maal godhaaf
wallaahi jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kan hiyyummaa birrii namaa barbaannu sana hin qabnu hin beektaa. Ayyee kaa ta'u jechuun Akka birriin namaa guddifte birriin namaa akka birriin namaa guddifte birriin namaa nu guddifsinu jaalala jara maaliif barbaanna malee birriin barbaadamu jaalala birriin qayyaruuf jaalala jara sabbii waliin tiita haa baasu jara lamaa kan ammoo namaa miti shayxaana walitti dhufe waan ta'eef kanaaf immoo hin barbaadati mootiyyuu bakka sababa isii si hiika jettu san ila koottus dhufiiti sababa isii ana hiiki malee isiin inni hiikamtu ka duraa san irraa jaalatteet wal jaalataniitti kan jarri nikaa wal godhatan. Jaalala jaraa san gidduu man seenatti yaafteetu diigaa malee sirraa ba'a malee jechuudha. maali ati jechuun irraa boo barbaadda? Sirraa ba'ee yoo ati nan barbaadin maaliif maa? Ani wayi yoom sin barbaadu jedhe. Haga si jaaladha gasi kabaju ila. Haga si jaaladha gasi kabaju amma sirgii kana si wajjin haasa'e malee osoo nama biraa taate. Abbama fedhii osoo ta'e wallaa faazarii kiyyamaan taane nama irratti diimaa qabadda waan takkanaa ta'e ittiin barbaadu waan akkanaa jara irratti dhaga'u jechuudha. Jaalala jaraa hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo tiyyuu jalqaballee micattiin tun hin beekta akka akka jarratte ni kan walii hidhatan jechuudha. Jaalala jaraa kana hin beekatti deebitee waan akkanaa kana gara jaraa kana akkamitti waan akkanaa kana natti fidda. Waan wallaahi waan akkanaa kana yaaduu dhiisitiif gara jaraatiin osoo kawaa dhufanuu taate waan jara lamaan gorsitu natti fakkaata dura jechuudha. Akka itti iji seensi laaltuun hin beektame akka gama kiyyaatiin osoo hin taane akka waan obboleetti feetetti akka seensi laaltuun beektame. Ayyee kana. Bakka kee gara kee gortee duraan naan rabsaa oolti bagisitti wallaa baga rabbi harka kafaleeti rabbuman naa iyyaa jira jala. Kanaaf jechuun amma duraan kara kee gortee na nyaata biraanki sirra dalagaa rabbi harka kafaleef. biraankiidha wallahi biraanki sirra dalagaa akkatti. Sababa kee naan rabsaa turte bar Akkatti. wanni gara na isi wallaa baga rabbiin isii godheef baga rabbiin harka kafaleef. Biraankiidha sin jedhaa jira bar biraankiidha. Wallahi biraanki. Biraankiidha wallahi kanaaf ati maashaallah obboleettii tanti akka ajaa'ibaatti jaalatta maashaallah tabaarakallah sin jedhee jira. Akkasii obboleeyyanii jechuun kan maqaa osoo hin taane wallahi maashaalladha. Akkatti jaalattee bultii isaanii namni beektaa namni tokko tokko obboleeyyan takka tokko mallaqa laalatanii mallaqatti obboleettii ofillee gurgurata waan ta'eef sanuma fanillee waan ati jettu laalumaaf biraanki sirra dalage malee anis nama akkas dalaguu miti atillee immoo nama akkas dalayduu miti nama immoo argite hiree namaa hedduu seenullee miti akkasii wallahi hedduu namatti tola maashaalladha ati hedduu galatoomii siin jedha haadha warraa kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtu akkasii kanaaf amma daawwattoota si ilaalaa jiranii daawwattoota maal jettan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya akkasumas anis abbaa warraa kiyya baay'een jaalladha. Kabajamaafis jaalatamaa na birattis akkasumatti isin birattis akka jaalatamu abdiin qaba. Sheer laayik gochuu fi hin dagatina. Ani dhiifama godheefii jira isiniin jedha. Ayyee hedduu galatoomii kanaaf bakka booddee si bilbila amma laayifirra jira waan ta'eef booda si bilbila. Ayyee nagaatti. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf akkanatti haadha kiyyaatti irratti biraankiin dalageetiin hin jira. Isillee nama akkasiiti miti hiriyyaan kiyyallee immoo nama waan akkasii dubbatu miti osoo kan dubbatu illee taate namni jechuun hiree namaa keessa tasuma. Ilmi namaa seenuun nama yoo argitee nama sammuu hin qabne yoo taate malee hiree namaa namni jechuun bultii yoo ijaarrate nama san jajjabeessaniitiin bultiin isaanii akka fiixa baatuuf akka karaa dheeraa deemtuuf isaan jajjabeessuudha malee waan akkana namni nama irratti dalaguun namni mataa ofiitiif ilma ofiitiif fi obboleeyyan ofiitiif yaada ilma namaatu ta'eetiin namni akkasitti waan akkasiisan yaaduun sirrii miti jedha akka kiyyatti akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha hamma viidiyoo ibaatii walitti deebiin assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.